Abuurtichi maqaan isaa Laawis Kiraaft jedhamu bara 1837 hanga 1850tti osoo baha Afrikaa keessa naanna'ee biyyootaaf maqaa moggaasu Oromiyaadhaafis kaartaa kaasee maqaas moggaase. Bara sanas Oromiyaa har'aa tanaaf maqaa Ormaaniyaa jedhu moggaase ture. Itti aansuudhaanis maqaan Oromiyaa bara 1970 keessa Ormaaniyaa irraa gara maqaa biyya Oromoo jedhamuutti jijjiirame. Sana boodas bara 1976tti maqaa biyya Oromoo jedhamu sanirraa kaasuudhaan maqaa har'a biyyi teenya ittiin waamamaa jirtu Oromiyaa jedhanii moggaase. Biyyoota Afrikaa 56 jiran keessa bal'ina lafaatiin kan Oromiyaa caalu biyyoota 17 qofa. Oromiyaan bal'ina lafaatiin biyya Faransaay ni caalti, akkasumas biyya Itaalii yookiin Xaaliyaanii dachaa lama taati. Bal'inni dachee Oromiyaa biyyoota akka Kuubaa, Bulgaariyaa fi Biriitaaniyaa wajjin wal qixa. Mootiin yeroo jalqabaatiif Kuush yookiin Oromoo hoogganaa turan Amarraa Naasisii yookiin Ateetee fi Osiriis jedhamu. Oromoon jaarraa 16ffaa dura sirna ittiin bulmaata mataa isaa kan ta'e sirna gadaa kan yeroo ammaa tarree hambaa addunyaa ta'uudhaan dhaabbata barnoota saayinsii fi aadaa biyyoota gamtoomanii UNESCOtti galmaa'e qaba. Baay'inni uummata Oromoo baha Afrikaa keessa jiraatanii yeroo ammaa kana miiliyoona 60 olitti tilmaamama. Afaan Oromoo afaanota Afrikaa keessatti dubbataman 1000 ol ta'an keessa sadarkaa sadaffaa irratti argama. Afaan Oromoo afaanota Kuush 40 dubbataman keessa sadarkaa tokkoffaa irratti argama. Bara 1934 hanga bara 1966tti afaan Oromoo biyya teenya Itoophiyaa keessatti mootolii abbootii irree garaagaraatiin akka hin dubbatamnee fi hundeedhaan buqqa'ee awwaalamee akka badu taasifame ture.